hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessan nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha nuti jirra nagaa keenya akkam isin nuti jirra kunoo nagaadha galanni sattaa tolu. Yaa gola kiyyan beektu kotota jechuudha. Manni keenya kototaadha laasiin balbala baasuufidha karaa eelee kana. Sinitti mul'ataa jira wanti qorqoorrootti gubne jechuudha ammaa fi isa biraan immoo iyyuu midhaan marqaan sin agarsiisa jedhee tanani viidiyoo kana waraabe jechuudha. Gadda sin agarsiisa hin ture miti sin ammas ni kaane eelee biddeena irratti jechuudha. Kunoo kana fakkaata jechuudha laala kuni hundi isaa wal makee jira ajjaadha jechuudha. Aynata hundaayyuu qaba. Kunoo argaa. Daakamuu bichaa tafe kunoo waa baay'ee qaba waan hundumaayyuu aynata. Inni gubbaarraa mul'atu kunoo cholooniidha. Waliin hin makamne jechuudha. Kun immoo midhaan marqaati. Kunis amma sameera. Choloonis qaba boqqolloos qaba. Wal mammakeera jechuudha. As keessa garuu wanti hin jirre xaafii bichaadha. Xaafii diimaan hin jiru. Yoon immoo amma of cabu'eetti bite dirqama ammasamuu qaba jechuudha. Bukoo jedha waan ta'eef. Garuu xaafii diimaa dheengadda hin binne. Xaafiin mana jiraayyuu jechuudha. Nama biraa amma yeroo ilaalu immoo biyyoo bichaa ta'e achuma nan dhiise jechuudha. Ittiin dabaluusa biyyoo waan ta'eef nan sodaadhe. Soramee waan keessaa bahu miti baay'ee biyyoo qaba. Inni akkanaan haala kanaanii nan dadhabee. Inni akkasittiin haala kanaan gola keessadha. Yaa miila midhaan lafatti nam'isan argitanii ijoo. Golli keenya akka kotota bichaadha kun peestaala kan keessaa nam'edha. Amma kana funaannee maal jenne kaleessa funaaname dheengadda jammarame garuu ataataansaa kun. Funaanamuun isaa dheengaddaa ka'eetu. Nama funaaname dhume amma samee deemnee daaksisuuf jechuudha. Bakka daaksisee tanan kaa waaqa baay'ee tokko siqiqee hin ture amma ganaa daakamutti hojiinsaa baay'ee nama hin ulfaata waaqaafu. Aynata baay'ee waan ta'e funaanuunsaa waan ta'e ammasuunsaa adagaadha. Inni akkana siniin jennaan hordoftoota koo yaa viidiyoon koo garuu gabaabduudha. Akkanaan haala kanaanii wayini utaalloon na qabeera dhiifama ishee nan taazzabiin ammoo. Inna bakka amma ganna kana ciisee sana mooqii kana haadha ishii kana hunda ishii fixee ka'uun qaba jechuudha. Xinnoo fakkaata malee baay'eedha. Kunis qabbannaa inniitu madaabaraatti nam'ina. Akkasidhaan isiniin jenna. Hordoftoota keenya kana fakkaata bakka haalli mana keenya. Mana koon beektu golli koo baay'ee kootota si xinnoodha si mi'aadha si haala kanaan akkasittiin of cogeessuu fi ammasne sinittin agarsiisa jaan jedheef sinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo gola keessan jira manni kiyya. Kunoo kanatti madaabaraatti naqataan jira. Maaliif qophaa kiyya miti mana uffata kanan deemu nama faanan deemaa jechuudha. Mataan kun immoo shaashitti hin godhanne. Mataa kiyya akkanumatti kaaksii galeetti suura ka'ee tanan jira. Hin dhaanne jechuudha. Ganaan dhaadha fuuldura kana. Yoon dhaadhe naalaa moofaa'ee tanan suuta jedhu. Bulii 5 afuraa bulo'ee. Inna akkanattiin kunoo asitti qabbanaa yeroo jechuudha. Qabbanaa. Wajjira garuu nawa. Yaa asaan mana miti garuu yeroo achi geenye wannoo goone afaan sabbanni wanni jechuudha.
Kun akkana naala kana midhaan marqaa kun midhaan marqaati ishee maali midhaan marqichaa dhuguma maa gagannama hin barakatan seeti hin barakatan midhaan gannama kun midhaan marqaati ilaala gundoon baay'ee xinnoo fakkaatti malee xinnoo miti jechuudha. Toli naamusa godhe maanni ati? Koottaati warri jidduu kana biyya arabaadha galaartani silki quxurii foomne waan ta'eef dawwalaati koottaa nyaadhaa malqaa ishee haala kanaan waliin makamne irratti warri kana tole hiixatee kolfaa hin agartu. Hiixatee kolfaa maal hojjeta inni gargaaruudhaafi gargaaruuf jedheetu kan afaan keessaa baafadhu. Inni akkana isiniin jedhaan hordoftoota koo kunoo midhaan mooqqisiin maqnaa kan marqaas kun kan marqaati sun kan mooqqisee amanuuf cogeessuu fi aanchi shaarbii sunitti roobeessedha ni ganamaa keessatti ittiin mul'atti baaftii inni akkana isiniin jennaan hordoftoota keenya haala kanaan kunoo midhaan qopheeffadhe jechuudha. Amma bakka ciisee nyaachuu bicha naa isiniin jennaan ishee kanaan jirra. Baay'een keessan immoo viidiyoon dheengaddaa hojjedhe irratti katee uffadhu naan taasistanii katee sinuma uffadha akka carraa ta'e guyyaan viidiyoo hojjedhu walirra bu'uu dideetu malee kuniyyuu kateedha jechuudha. Kateedha. Inna katee uffadhee immoo irratti akkanatti shurraabiin uffadhaan jechuudha. Dheengadda immoo akka carraa ta'e irigiin dhufaa jira kanumaaf kanaan viidiyoo waraabee. Malee shurraabii na qabu uffachaa hin jiru jechuudha. Waanuma michootii naa kennuun uffataa jira malee waan na qabee na rakkisaa jiru miti isiniin jedhaani waan naan jettaniif immoo galatooma. Hundi keessan iyyuu. Inni akkana isiniin jedha. Kana fakkaataa qophiini. Biraan namni jaasan achi arii. Isiniin jedha. Tole nyeeftu. Afaanii baasi. Nifta tala. Kotu qabime ta'u. Qabi bisa lafa kaa'e. Bisa lafa kaa'e. Jedha. Jedhi marqaa isaatti dhaabbattee nyaatta. Dhiirri marqaa nyaatu. Dhiirri marqaa qincee malee qinceedha jedhamu deemu. Anti abbaa manaanuu qincee qabe ati zimma itti naqin qabe achi bal'isiit achi dhiibi kana sanatti afaansa. Isi abbaa manaan qincee nyaataa jedhan ijoo marqaa nyaatamoo qincee nyaata lammi asuma natti lammiidhaafis akkan qopheessuufitti warri beektan natti himaa jechuudha. Garuu dhiirri marqaan nyaatu qincee qopheessu darsaafi jedhan hin beeku hin beeku asuma warri beektani lammiin illee marqaa kana nyaatu si duriyyoo jechuudha. Qincee amma nanyuma nyaata. Qincee affeelluu fi gaafa sana lammiidha. Qincee affeelluu. Kunoo midhaan marqaa gala kunoo kana fakkaata midhaan marqaa. Bara kam nyaattee fitta kana hundi? Qophaa koo nyaadhu kan marqaa nama dhufu hundaa nyaata. Ajjaallee jedhi malee ajjaa kophaadhuma dhugaashee namni ajjaa kiyya dhuguu jiru. Ajjaan kophaadha. Qinceen garuu wannoon garuu nama faana nyaatama fidi madaabara sana tole. Ajjaan kophaadhuma dhugaa. Koo qabiif tola isa lafa kaa'itu. Achirra kaa dhuguu qabiif. Kan naqanii deem bakka. Akkana isiniin jennaa bakka kana fakkaata. Kuni ajjaadha. Inni dura marqaadha. Amma sameera bakka daakamee xaaxansaa dhumuu bichaadha bakka wanta. Ishee kan isiniin jenna hordoftoota keenya.
ላይክ ሼር እና ጎዳሽ ላይክ ሼር በጣም ነው Dimanjur.